fuudhaa fi heerumni dabruu barbaada. Intala sirtummaa osoo kan goone deemuu rakkoon taate. Lakkiga. La shari'aan zaayiraami. Intala biraas jiraattee dhiiftees intalti nama biraa teessu. Akkam. Hanqaati gartee. Intala taate bakka kallee taate. Tiim nagaa. Akkam. Akka afaan. Ayyee jechuun deemtaa jechuudha. Arrumatti ishiin arrumaan tana fakkii. Arruma feete arruma jirtu ni kasaan. Arrumatti wanni hundinuu akka fadhinnaa. Aboo soomana kana ishiin amma yaa rabbi soomana kana jechuudha. Eegaa guutumee jechuun kan godhana. Guyyaa lakkaa jirti. Anaasoo karaatti sirbaman. Guyyaa 20 takka 22 23 ga'e bal'oo akkana ga'e anuma jedhu. Kophaan kan waliin isaa bakka jiruun ishiin ammoo dabteetuu fi cufa soomana kana. Soomana kana bituu feetii miti bal'oo dhageenyaa misa. Barga amma laal har'a guyyaan soomana kanaan nagee lafa kaayinyo kanaamu ammaas oowwaan oofaan bo'uun ni ulfaata. Kun oowwaa miti ramma. Dubbii jabdu. Na gammachiisuun oowwama. Bara si gammachiisuuf diddaan qabnu. Si gammachiisuuf diddaan qabnu. Garuu ammoo soomana gartee soomana kanaa wajjin har'a guyyaa tokkichaa kana. Shee haraami har'a fuudhuun guyyaa hidhaa kana harkuun haraami. Bara haraami jenne. Nama meeqaa fuudhee hiraami. Haraami jenne. Wayi haraami jenne isa. Arrumaan tana ittiin nutiin kunis arrumaan tana yoo ta'e. Yoo qophaatti jechuun ni kaa godhatu taate. Ani nama meeqaan duraanuu jechuun. Akkana ta'e mana tiin Takka furmaatee waan beektaa ta'e hedduu nama sheeka bira keessumaan ni kaa godhatu. Itti yaaduma ture. Itti yaadumatu fide. Akkana bal'oo fuudhuu dandeenya. Yoo jechuun firraa jechuun kan waan ni taate. Kayiqaatiin isin keessa waliin isin fuudha. Takkaa of ganda dhooteetuma jechuun. Ana abbaa qabdi jechuun. Akkasi dhugaa feeti. Ana abbaa qabdi. Ana abbaa qabdi. Itti dhooteetuma asuma jechuun heroo. Namni ija jira amma isaa kana jaalate akkana. Namni ija jira ba. Bakki hojii Telefoonni jiraatu. Ara meeqa ture deemoo itti dhooyinee. Awwa namni ija jira ija godhamoo. Namni isin bira hin jiru hin jaalima. Lakki ija godhamoo. Mashaakila tana ammaa tana haasoo kana gaggeessaa. Itti humne namni isin bira hin jiru iyya. Namni ni jira jechuun sheekni kan ni jira. Kan jaalannu kan kabajnu ni jira. Garuu isa sayyaamati isin dhawaan jeeni. Ammaa ni kan hunda waliin deessa jechuudha. Kanaaf dhiyeessitee mi? Dhiyeessituu dubata ibnu rabbashin qabreesoo. Ija goonaa. Boy ida bona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawwatota hordoftoota keenya. Salaamtaan ta'e jechuun bakkuma isin jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamurtee isin haa geessonna. Warreen jechuun gaa ida jechuun gammadanii warreen hin gammadanii jechuun gammachuu qabdanii egaa miskiinaaf tujjaarillee gammachuu qabdan. Ida jechuun nama hundaa qabata. Miskiinnis tujjaarillee ni gammada. Asumaan gaa dawwatota keenya jechuun sheekaa keenya jechuun ni beekanii itti dheetin jechuun birankii ajaa'ibaa ta'a. Irra dalaguudhaaf jechuun aboo kootuu jechuun namallee hin fusuftu fuudhuuf hin deema jeetin jechuun mana kana egaa farra ishee kanatti jechuun namni akkana gaa'ee jechuun biqilootaaf kan hunda kaa'ee iidanaaf jechuun taa'u jira. Sunumaaf telefoon oggula basatiin ta'e aboo maal taate maal rakkumaa sun tanaa jechuudha. Egaa asumaan dhufa jechuun namni illee na bira guutuudha. Kophaatti as ba'e jechuun isa qofa birankii godhuufi namni hundi quba qaba kaameraa keessatti hin mul'anne malee quba qabanii barcaa godhaa jiran gaa. Barcaa jechuun barcaa simbirroo moo barcaa suudii moo barcaa Ameerikaa moo barcaa jechuun gaa maal jettan barcaa habashaati moo barcaa jechuun baadiyyaa barcaa Oromoo godhu jiranii jechuun gaa maaliif fantasiyaa jenni jechuun namni dhiirtanii jechuun gaa maaliif firraa buune firraa shaajii jechuun firraa qaa jechuu qaba akkasitti sheeka gaa baaree sun hin dama mee dhufee jechuun waan inni jiru maali gaa wanni affurfamtee fi dhaabara tolee tottoltomuun jechuun gaa namni keenya akkatti beeku haruusa takkaawaa jechuun waan haflaa wayii qabaachuu akkasiin beeka sunumaaf hogganni dhufe waan inni jiru mee waliin laamna waan gaa ilaaleeti saba jechuun namatti hin darmattu telefoonlee sidhee daftee dhuftu maaliif naqa qootachuuf siyaamu jirra maaliif teessee intaltee jechuun kunoo asii as ba'uuti jechuun anni haa godhame malee jechuun ramadaanii bahee jechuun guyyaa iidaa kanaan jechuun balloon waan ajaa'ibaa intala jechuun shaashaa jechuun intala duraa intala jechuun ammataa 18 yookaan 18 fi 19 jirtu balloon waan fuudhee ittiin gammadu deemuu fi balloon keessatti ni beekanii warreegaa quba qaban jechuun tokko jechuun rabbiin si ajaaru ballo jechuun gaa warreen itti heerumuu miti fuudhumaatu irra bareedaadha warreen gattee duraan si fuudhu ka'e takka akka heerumuu baatisan dhiisiiti fuudhu qabdaa ati maaliif nama shabaaba nama akkanaa nama jechuun komeedii waan adda addaa nu dhiyeessu waan diraamaa fi waan hundaa nu dhiyeessu nu qofachiisu kana sunumaa jechuun intala qaccee jechuun siin madaaltu fuudhu qabda malee heerumuu qabdu fuudhi waan naan jedhiif amma anillee akkasittiin fuudhu deema sunumaafu sheekaa meeqa ni haa godhuu deemna garuu lola labsinaadha ani biraankiin godhuu deema maaliif iida tanaa jechuun gaa wali sin agarree soomana kana keessa maleedha asumaan tanaan jechuun birankii godhaati yoo dhufe jechuun haa ol seenute jechuun boommaa inni jiru walumaanuu halaalu taati daawwattoota keenya jechuun ittiin bu'aara ittiin gammada viidiyoon tun yoo isinitti tolte yoo gartee gaa isinitti tolinis haa laayik godhus haa sheer godhus haa wal laayik jechuun sabskraayib godhus gaa walumaanuu akka ta'ee godhuu qabaati arra guyyaa ni ta'e waan ta'eef jechuun godhaan isin jaafoo maaliif guyyaa itti namni gammachuudhaaf tuqeetu bira kutaa maali kuni rakkoo qaba. Bo harka keessatti fayyaa ta'u tuttuqaa karaalee osoo hin ta'in nama Oromootiin jechuun waan kana jaanii itti dabarsuun bareeda. Namni
Yes. Waalaikumsalam. Awas Syekh Hussein, ulang barang dabar rumah. Kabatet tahu juga mati biar mobil lale. Oh, kalau dia tahu tunjuk Hussein itu, bagat sih. Waalaikumsalam, bagat sih. Akan negara itu. Bagaimana itu? Negara Syekh. Bagaimana? Kota. Oh, itu lagi. Tahu war semua tu lah. Si jalan itu. Mana yang teleponnya ada apa tuh? Teleponnya itu tetap bertatis. Ide yes guys dia. Ida ini itu kabar itu Ahmad itu soalnya kunis beti. Balam kerja tuan. Kamu saris ka itu kayak telah saris ka. Dia tinggal. Oh ni karena butuh mereka. Sana ka itu namni gamatu. Walidan tu senoru. Garu ka bakal tu itu halal itu ka. Soal mereka itu berarti itu siapa? Akam itu dah terang. Anak kasih muka. Amma Eid Mubarak jangan mau. Eid Mubarak itu wala manu Eid Mubarak jangan itu. Tai itu sana ilmu bus tak kau. Laki akai yang nugalal. Dua Eid Mubarak jangan itu. Samboda sahaja namanya nama tim mana ka? Boleh macam Eid Mubarak ini Mubarak itu Eid Mubarak jangan itu. Alah saya mereka. Mereka buat dia mereka. Gambar culi tak? Gambar tu siapa macam? Gambar culi ka? Salat ini. Alhamdulillah. Dua. Alhamdulillah. Salahnya tidak merem dengan anjing tu. Bari bari ram ni. Garuha. Eid dia dah kaisa. Dan no alma Eid Mubarak itu tu macam apa? Wan na dawal ida khab na gote na bitte. Abang dah fi waktu Syekh kan. Ada tempat ini jaga. Ada tempat ini kalau bukti itu arus seseru ka bakal mal gorek. Aku gimana tadi? Ida barra. Ada buyali ida barra. Awak nanti jangan kali aja. Iya. Apa? Namni aku kerja siapa? Nagilal, wani dia itu. Micio simba, micio na jutia. Nagisa, apa nggak? Waktu saya gonu. Nagisa. Eid Mubarak itu, nagian so mana kayaknya. Gagesine nagi yang gatra warna aywa sajane wajida tenye duai gona bahayate kharada ni khabo tu wana gitu ni khazo warka sai la hani kal bita somana ala gagesine ber dapat lagi ada ruga wala ada kainu gagesine akasati akit gagesino uyaran tana ida mere ida ne wal salamne wal bire tenye ya rabbi nuf ke bali somana kaynya kabati gutu somana bana kana nuf dage nuf ke bali amin surakan ko bara sai akas go sangone di samboda tu ni afatte tu minjan da bar ay amma sunu ayo ke Syekh akasate tun gode anu berkete lo tinggal mata somana kana ora pinta celo ndu ake balaban akasim ambar buya jar no ma somana yo itu enggak soalnya pema ida buya ida kana itu kuste yo guru bate tun ni kha ega guru bate ega lale su bate yo ballon ka badi darakta situ to badi biti situ to laki ma to badi dalagu sideu dajali ci sige ma tu jira shaytan ko gal ko mera galla ki famus di famus ati lu bude itu itti abaman tu mangabtu o ko dagi mara san sere te bu jamba micho mal fokati Syekh micho wa pe dia fakatu shaytan abar koni shaytan atu amata ko satti ba ko sa dede biti ko sa diwa datu intale itu ay ba te itu mere geisa nabiran tabrin abra gadi baate kiti kana nagi an somne singenya mi buya to kucha garte buya duro so identity kay welo kana ya rabbi baati ramadana ta kiti tanya kana ta amata kay sa hubuta kanu luftu kana ya rabbi nu kay bali yenne walla go walla genye sani garte sani duay ko male walla genye amala so mana amala ga ide dana garte ga gesine tu dab durban ko jarjara kan ya male wa dilena dubbin jabati akanati telefon ana dibata kana to golu ko kana sera kan sabo ido ko jadi tu so ni dabar tu fuda biru ni dabar intala asir to me so ni kango ni demo ko ta lakiga la sharian zairami intala biraz jirate iftes intati nama birate isu akam hangka ati garte intala ta ko kata kalem ta tim naga akam akka apa aye itu dem ta aromati isin sarwatra fati aroma ve aroma jirtu naga zan aromati wonni hundiru akka fadinna abo so kana usi nama ya rabbi so mana kana ega aku do mega tun kana kana buya la kaji ana so kana ati buya didami takka didami lama didam sadige ballo kana ke ana ko banga wari sa bakani jun isin mo dabte tu fitu fa so kana somana kaya betul fedi mereka baru gayanya masa mereka amalal ada bujan somana kana lagi ala pakai nyo kana amas owan ovan bon ni ulfa no wa mterama itu bija naga macisu no wa ma bar jika macisu didangam no jika macisu didangam baru ammo somana garte somana kana ojin arra buja to kicara Syekh haram ya rafuru buja ida kana rafuru harami bar haram jenne me ka fure haram jenne wa harami jenne sa wi arromante na tin kunis arromante yote jo ko batti chun ka guru sate ani no me kan duano chun akan te mana tin pro urmate wari beta te ke edu no Syekh bre ke isman ni ka ba tin dubangar tin ittihad ma tu
Itti yaadu maaltu fide? Akka nabaloo fuudhuu dandeenya. Zochuun firraa jechuun waan ni taate. Kai qaatiin isin keessa waliin isin fuudha. Takkaa of danda'e dhooteetuma jechuun. Anaabaa qabdii jechuun. Akkasi dhugaa keeti. Anaabaa qabdii. Anaabaa qabdii mee? Itti dhooteetuma asuma jechuun heroo. Namni ija jira amma isaa kana. Akkana jaalate akkana. Namni ija jira ba? Bakki Telefoonni jiraatu. Taara meeqa tura itti dhooyinee Awwa namni ija jira ija godhamoo. namni isin bira hin jiru hin jali ba. Lakki ija godhamoo. Mashaakila tana ammaa tana haasoo kanan Itti gaggeessu. humne ba namni isin bira hin jiru iyya. Baruu Namni ni jira jechuun sheekni kan ni jira. Bari- Kan jaalannu kan kabanyu ni jira. Garuu isa sayyaameti isin dhawaan jeeni micoolleen ittiin ta'e. Atamma dhooyitee tuma jechuun kunoo sheekni feenaanii oguu atumma gaa maal akka taraa isin kunuunaa. Allah sagantaa naaf walitti dhahii qaama. Sagantaan Amma gadi nu eegaa jira. Bakka walitti. Gandoo irratti talaa nu eegaa jira kam godhe. Dubata jawaanii baallama qaamre. Ati Yoo ijjeete baallama keessan ija bakka takkatti goone jenneeti waa'ee warra ijaa san bakka takkatti illee dhufnee godhuu hin kun ammoo saala kisira mul'atu ganda dubbiftee tuma jechuun. Ani qofti hin taatu waran. Ani qofti hin taatu. Eenyu amtu tuba. Hai namni siidhaas kan jiru. Sokofa barbaanna boo dhaabbaa jirami. Haadha abbaa ta'u jira too. Harabba dhooyinee tuma atummaa soo akkanaa. Akkasuma akkanaa. Akkasii hokkalatanii. Lakki shari'aan zaayiraamsa. Ammeeqaan godhe barkeessite jechuun nama kadhatanii jechuun ganda dubbisee ture. Magaalaa keessa yamma keessa irraa bara. Biyya namaa jira. Waan hin sikkannu soo kadhatanii mi waan hin sikkannu doolaar bishaan ta'us Biyyi bijaa dhugaa- ta'us doolaar kuma ta'us sikkannee waan isaan jechuun hojjetaa jechuun Ammoo- maaliitti godhe Amma takka gaa- waa hundaa jechuun gaa- gabbara san ga'e isaan sin jalqaa isa nyaata jechuun yoo sikkanne itti ergiteetuma waan hundaa jechuun halaaleessu qabda. Amma dhageessa. Fiddisuutti finasmaan turaa Kanaa siima galgala boonus gijee biraa godhu numa taati. Amma naa siimaati ija godhuudhaa jenne ammoo. Isa moo aruusa godhuudhaa jenne. Iida kanama wal keessa goona qabu. Wal keessa Gammachuu isa. Bal'oo kee biraa deemu sama. Amma gaa Amma mitoo yaamanis. Lakki maa yaamtoo? Mitoo yaam. Boo. Boo mitoo yaama. Ni kaa gootuma lee tuusiya. Sheekha ni kaa gootuma lee. Ajoo Arrega dimbaatu. Ayyaa inni achi deemaa yaa. Boo qaamatu Wala wala meeshaa kana fachuu dadhabdeeti. Oguta kebba. Duuba dhageenya. Sheekhan dhufu nu. Akkamiin si godhan? Eh? Akkamiin si godhan? Ani wanni akkana boolee taa'u maali jechuudha. Boonuu kee wasi fideen. Eh. Duuba dhageenya fiddii as akkamiin si godhan? Akkamiin godhan? Sideetuma ganda dhoone. Dhoyinaa. Ganda dhoone. Almaa bishii wajji ganda dha. Haala nu sidee nuuni. Ganda dhoonetuma harabbaa sitti fufnee jechuudha. Ni haara suuraa san irra buufte boo. Ani amma dubbii lakkanaa tun. Eh. Bakka baleedhaan nama qabuun dogoggora kan isa galchuu. Hin ayyamu. Balloon tokko keessa galchitee ni Lakkii kaa akkanaa maqaa. Ati bara itti si dhaabbattu malee. Waan itti dhiyeetu nu Kasi dhaabbattu malee sabiraan Washee sheekni sima ni yaadi. Ni yaama ndo isin michoota ni yaama. Maal yaamtu ba? Duuba kee jiru kun. Eh? Haasoo kun. Tapha kana irraa isa kaa. Haatee hoteebi hoteebi hoteebi. Hoteebi kuna hoteebi. Hotu haatee hoteebi hoteebi kana jiisi. Waa waan godha hoteebi. Sundaan rokota komaan godha. Komaan godha. Ganta dheedhi godha hoteebi. Akkamitti? Hai wanni kafi Mintaa doona kasan. Eh? Gantuun kun ganda dho'isanis. Bakka takkatti aalii uummata maammaduun dayaamneeti. Nama silaa. Ayee hoggataame. Maal hoggataame? Siifin waa hoggataame. Ijaarsa kun Amma ni kan hunda onni ndeessa jechuudha. Kanaaf dhiyeessiteemi. Eh kan Haadhi isitu dubata ibnu rabbashin qableesoo. Ija goonaa. Boyi ida bona ni kastin goro fa. Iji baruu nama ta'a. Isaan baruus iftaanis iftaan taa'anii nama ta'a. Bar michoo jechuun Guyyaa tokko joolaa jaalala jaalatti bar. Hawa Michoo kana waan harka dhobaran. Bara hanga fedhe si jaalatu. Eh. Si jaalannaan. Anaa fi jaalatti ijoollee jaalatti yaatti. Si jaalannaan obsitee taa'uudha hanga silaa gartee furmaata rabbiin fidutti. Hayyee baalamaa jaba gattaa himee Har'a guyyaa biyyattuu ta'e sana immoo dubbii jabatu immoo. Maali oguutu harka deemtu maali? Shaakii oguutu namni jechuun fuudhee dafee jechuun. Hojii buluu qaba. Ogeessin dhoorgine. Haraami hin hojii buluu irra. Ni karaa biyya lamaa illee sadii illee taatu. Isiin amma isiin as taa'uun kunu haraami. Akka sharaa keenyaatti. Isiin amma amma as tanaa kunu as taa'uun haraami. Sheekha yaa mucaa nyeen qawwee dhufteessa. Doogora amma adeemtu oofi bakka biraa geessi takka. Hayyee si bakka Biraa 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 geessi. si Ayi. Doogora biraanchis kun jaa jechuun daawwatu isaa fi jechuun alillee mormaanii biraanchis kun jira daawwatu tallee ngati jaa sheekha ta'e. Abadi sun bisa batta biraa yoo baru. Hangarma jirta. Hangarma jirta. Boomichoon hin jirtu wanti nuun dhufe. Nasi mati ijaan biraan keenya ta'e sun hin daleetu. Hayyee kootu koo gattaa kala. Zallo rais gaa. Kootu kunoo daawwattoonni kan asirraa sheekha jiru ta'e. Loo eebiin jirtu kootu ta'e. Hayyee. Ati bani kaan godhu ta'e diddeeban na diddeeban. Ramadana maatii guutuu geessinemi. Eh? Maal oo habaa gootee Koo sheekha biraan jiru. biraan keenya. Koo gattaa kala dhiifama. Dhiifama biraanchis godhu waan dhiifama. Rakkoon qabu. Sheekhaas biraan godhuun bireedha. Lakkiyoo amma kaa baatii guutuu hidhamnee jemmaan tana rabbii wajjin. Alhamdulillah jennee guyyaa taphichaa kana qabna. Asumaan waa ta'utu ta'utu jechuudha. Maaliif nama biraa hunda sheekha nama biraatu piraankiin moo godha sheekha illee irrachuun piraankii ajaa'iba godhe sheekni jechuun dafee ni kaa godhuu dide ni kaa rasuun kana wanni buusu diduun maali ni kaa rasuun kana buusu balloo yoo godhe si gammachiisu Na gammachiisa. mee daawwatu taana kutaa jechuun maaliif Akkaataa qabdi kaawwatuuti. Lakkee gorgormaa sun godhe naaf daawwatuunis Lakkee amma naan seenima daawwattootaa fi atilleen waliin na gootanillee ani naa siimaati ellaan way biraan keettee way na kana godhu deemetee natti himte. Dogoggora keessa na gannaa quudhaaf. Deema maantan na haa godhi. Amma maantan tasit dhaabbatu tolu. Tasit dhaabbatus ani way na.
Wayna haso kana kan ko ba to. Sila agar remmo tafte kisan ngo tumjon mo jette garwa. Sharia Bakabra jette wala jette wala bakabra jette. Laki ay bila ko. Bakabra jette garum mo furu hunde ma jaru gawa to jette. Ifi way mana kashirti. Dawo to kanyi chu jaru gawa to jette. Hunde ma chu to Alhamdulillah. ile na bora. La Sila ilaha to na bora. illallah. Garu jona sijirtu nama bre. Bagas girati. Nama nang kamu to kanyi jaru bre. Man makana kay say tin ma to. Laki laki agam sara. Achi jiti ammo yara go gawa to jette furu hunde ma dawo to len do na bora to len do na bori garu mo kar ra ngate chu ni khal gurun titin. Lagi. Ni ana su datte go de chu gandal dut buna akko ma ngate chu. Perankille o Thailand yero berarti perankette chun ditung kabdu nahar sunra bune chun debalon nake fata sha je chun jerat ko ba daw to kenya chun shegati ma aswaruga shegne chun wan vote shegalle diwaine daw to dille ga diwa sheg mal bakar goto nan jinara asmaru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daw to kenya tamma sinja